ilmaan kee qabeenya ati bor ittiin boontu qofaa miti ambaasaadara dhaloota dhufaa jirutti ergaa jirtuudha. Ambaasaadara kana dhaloota borii wajjin akka inni wal madaalutti tolchii lafa kaa'iif. Ijoolleen akka teephiiti. Teephii itti waa waraaban homa ati jetteen deebisanii siin jedhu. Ilmaan akka daawwitiiti. Waan ati goote isaan keessatti argita. Ilmoon jallatte si qofa son ta'in ummatallee rakkifti. Muka jallatirraa gaaddisa qajeelaa hin argatan. Ilmaan keetiif karaa qofan qopheessin. Ilmaan kee karaadhaaf qopheessi malee karaa natti har'a jiraaf qopheessitu ni dhuma. Yoo isaan karaadhaaf qopheessite humna umriidhaa isaanii chaarjessite jetta waan ta'eef.